Muummichi Ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed hooggantoota nageenyaa waliin dhimma yakkoota saamicha nama ugguruu fi miidiyaa hawaasaa shororkeessummaa fayyadamuu irratti mari'atan. Taphni gulaallii waancaa addunyaa Itoophiyaa fi Ijiptii gidduutti hagayya 30,2017 galgala irraa sa'a 4tti istaadiyeemii idil addunyaa Kaayirootti ni gaggeeffama. Biyyoota Afrikaa Saaraa gadii torbarraa kantiibonni magaalota 400 bakka bu'an magaalaa Dirree Dhawaa seenaniiti jiran. Agarsiifni afraffaan daldala Afrikaa mata duree Afrikaa karra carraalee haariyaa jedhuun Aljeeriyaatti gaggeeffamaa jira. Sooressi Biraazil qabeenya isaa guutuu taphataa Biraazil Neymar Junioriif kenne. Pirezidaantiin USA Donald Trump walgahii hooggantoonni addunyaa irratti argaman irratti biyyoonni Awurooppaa waraanni Yuukireen keessa akka dhaabbatuuf Raashaa irraa gaaza bituu akka dhaabanii fi Chaayinaa irratti dhiibbaa akka godhan gaafatan. Hoogganaan Taayilaand duraanii jeetti dhuunfaa isaaniitiin Taayilaand gadhiisanii mana murtii duraa biyyaa ba'an. Joo Baayiden dhibee kaansarii gogaa isaan mudateef yaala baqeessanii yaaluu raawwatan. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Peace Media Network oduu har'aaf qabnu kan isinitti himu ani Ibsaa Masraaji. Muummichi Ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed hooggantoota nageenyaa waliin dhimma yakkoota saamichaa nama ugguruu fi miidiyaa hawaasaa shororkeessummaa fayyadamuu irratti mari'atan. Muummeen Ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed hooggantoota dhaabbilee nageenya Itoophiyaa waliin barbaachisummaa saamichaa fi seeraan ala nama butanii ugguruu to'achuuf qindoomina uummataa fi humnoota nageenyaa cimsuu akkasumas hordoffii miidiyaalee hawaasaa gochi shororkeessummaaf oolan cimsuu fi kan kana fakkaatan irratti mari'atanii turan. Dr. Abiy ibsa walgahicha booda baaseen ergamni dhaabbilee nageenyaa inni jalqabaa nagee buusuudha jedhan. Marii kanaanis yakkoota kanneen akka diigoominsaa saamicha baadiyyaa fi magaalaa kotorbaandii malaamaltummaa daldala seeraan alaa namootaa fi daddabarsa maallaqaa seeraan alaa ittisuu fi to'achuun nagaa uummataa eeguun barbaachisaa ta'uu ibsan. Taphni gulaallii waancaa addunyaa Itoophiyaa fi Ijiptii gidduutti hagayya 30,2017 galgala irraa sa'a 4tti istaadiyeemii idil addunyaa Kaayirootti ni gaggeeffama. Magaalota Afrikaa Saaraa gadii torbarraa kantiibonni magaalota 400 bakka bu'an magaalaa Dirree Dhawaa seenaniiti jiran. Kantiibonni magaalota 400 bakka bu'an kun turtii isaanii Dirree Dhawaatiin balaalee jijjiirama haala qilleensaatiin mudatu ittisuuf hojiilee roga kanaan magaalaa Dirree Dhawaatti hojjetamaa jiran daawwachuudhaan foorumii kantiibota biyyoota naannoo Saaraa gadiitiif deeggarsa walitti qabuuf kan dhufan ta'uun beekameeti jira. Kantiibonni kun guyyaa lamaaf magaalaa Dirree Dhawaa keessa akka turantu himama. Agarsiifni afraffaan daldala Afrikaa mata duree Afrikaa karra carraalee haariyaa jedhuun Aljeeriyaatti gaggeeffamaa jira. Agarsiifni afraffaan daldala Afrikaa mata duree Afrikaa karra carraalee haariyaa jedhu kun Aljeeriyaa Aljeersitti gaggeeffamaa jira. Walitti hidhaminsa daldala biyyoota Afrikaa gidduu jiru cimsuun diinagdee Afrikaa guddisuun barbaachisaadha jedhan itti aantuun dura teessuun koomishinii gamtaa Afrikaa Saalman Adaadi. Afrikaan gahee waltajjiiwwan idil addunyaa irratti qabdu guddisuuf hariiroon daldalaa biyyoota ardichaa guddisuun murteessaadha jedhan. Hariiroo daldalaa cimsuun diinagdee caalaa waltajjii idil addunyaa irratti hirmaannaa siyaasaaf gahee olaanaa qabaachuus kaasaniiti jiran. Agarsiisa daldalaa kanarratti dhaabbileen daldalaa biyyoota 75 irraa walitti dhufan 2,000 oltu hirmaate. Sooressi Biraazil qabeenya isaa guutuu taphataa Biraazil Neymar Junioriif kenne. Sooressi Biraazil kun qaamaan taphataa Neymar wajjin wal beekuu baatullee jaalala isaaf qaburraa ka'uudhaan qabeenya doolaara biliyoona takka tuqaa lama gahu dhaalchiseeti jira. Dhimma kanarratti Neymar hanga ammaatti wanni dubbatan jiru. Pirezidaantiin USA Donald Trump walgahii hooggantoonni addunyaa irratti argaman irratti biyyoonni Awurooppaa waraana Yuukireen keessa jiru dhaabbisuuf Raashaa irraa gaaza bituu akka dhaabanii fi Chaayinaa irratti dhiibbaa akka godhan gaafatan. Hoogganaan Taayilaand duraanii jeetti dhuunfaa isaaniitiin Taayilaand gadhiisanii mana murtii duraa biyyaa bahan. Muummichi Ministeera Taayilaand duraanii Taaksiin Shinaawatra osoo hin eegamin mana murtii duraa jeetti dhuunfaa isaaniitiin biyyaa bahan. Taaksiin beellama dhufu kanarratti murtii hidhaa itti murtaa'uu waamaluuf biyyaa bahan. Taaksiin kana kan godhe yeroo paarlaamaan Taayilaand muummicha ministeera haaraa filachuuf deemutti. Intalli isaanii tan bara dabre muummicha ministeeraa taate torbaanota dabran keessa aangoo irraa kaafamuun isin yaadatama. Jeettiin Taaksiin Singaawor irraa gara Dubaay qajeelte. Taaksiin fuula miidiyaa isaanii irratti wallaansa fayyaatiif gara Singaawor akka deemee dubbatee jira. Joo Baayiden dhibee kaansarii gogaa isaan mudateef yaala baqeessanii yaaluu raawwatan. Pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Joo Baayiden dhibee kaansarii gogaa isaan mudateef yaalii baqeessanii yaaluu haala gaaliin milkaa'ee jiraachuu dubbii himaan isaanii ibse. Joo Baayiden osoo pirezidaantii Ameerikaa hin ta'in dura dhibee kaansarii gogaa wallaanamaa turan. Tibbana mataa isaanii gara mirgaatiin madaan mul'achuutu dubbatama.